dhimmi haaromsa magaalaa Finfinneetiif propagandaan Oromoo jiddu galeessa godhate ataakaroon Itoophiyaaf Soomaliyaaf qaamisii kataata Puntlaandiif Soomala jidduu deemuu jira. Ibsi waraana bilisummaa Oromoo woboo ilaalchisuun ministeerii tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kennee fidhamtooti manidha Awaash Arbaa faan dure waan oduu min guyyaa keessatti argamu. Eebilladu guyyaa 5 Jimaat bara 2024 istuudiyoo Gaaf Afrikaa irraa oduu teenta galgal kanaatiif gara bada baroduutti sandabaarza. Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduurraaf qabnuun isinitti maa'udduu isinitti muun kan isin waliin turan yoo hingidaatti. Mootummaan Itoophiyaa bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa ture gadi dhiisisee jechuu irratti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin boojjamtoota waraanaa kan jedheen namoota uffata raayyaa ittisa biyyaa qaban fuula miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan qooduun agarsiisuu irratti argama. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamuun gaagaamni lammiilee nagaa itti fufeetii jira. Baatii jeebisootessaa irraa eegalee mootummaan isaanii tarkaanfii guddaa fudhachaa jiraachuu kan beeksise ibsi ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo rukutee jechuun cinatti bosona holqawwanii fi bakkeewwan inni waggootaaf qabatee itti tajaajilamaa ture dhuunfadhee jechuu irratti argama. Gama waraana bilisummaa Oromootiin deebinee jiru gama isaatiin holola baratamee kan jedhudha. Guyyoo Waariyoo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Of Oromo people as the country's largest ethnic group. Waggootaaf waraan bilisummaa Oromoo khashifta jedhuun dhabamsiisuu deddeebi'ee maqatur mootummaan Itoophiyaa mallee gareetan barbadees jechuu irratti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo gamisaatiin loltoota uffata raayyaattis biyya qaban coroorsoo fuun boojamtoota waraan kiyya jechuun fuul miidiyaalee hawaasa gubbaatti tamsaasuu irratti argama. Hammalee kibbaaf jiddu galeessa Oromiyaa darate bakka baay'ee qaamoleen nageen mootummaa shanee soortanii daandiitti agarsiisuun odeeffannoo kennitaniif maqa jedhuun nam nagaa fixu cinaa lolli raayyaattis biyya Itoophiyaatiif waraan marroo dirribaa kan jidduu godhaman mallee jabaate jilaan deemu sa'uumatti lafarroo deeffan. Kibba Oromiyaati gujiin lamaa lixu Oromiyaa harka caalmaatiif jiddu galeessi Oromiyaa dheedot waraanni kun bal'inaan keessa deema jiraachuun isa dubbatam keessa muraas turan. Dhimma kanirra kamis kaleessa ibsi miidiyaaleef kan tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu raayyaan ittis biyya bakkee waan hidhattooti waraan bilisummaa Oromoo kun keessa socho'aniif qabatanii waggootaaf turan hedduu gadlakkisiisa jirjechuun balbaloo. በሽብር ቡድኑ ላይ የተካሄደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻም የተለያዩ የቡድኑ አባላትን መደምሰስ የተቻለበትና ቡድኑ የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎችንም መቆጣጠር መቻሉ ነው የሚኒስትሩ የተናገሩትና ባቲ ጅብቶቴሳ ተርካፍ ጀጀብዱ ጋሬተን ጉባ ፉደን ከጀዲብስ ተጃጅል ኮሚኒኬሽን ሞቱማ ኢትዮጵያ ሆን ሚሴንሱቲ ጋሬ ሾሮርኬሳ ጀዱን ኩንዱብ ሩኹተሙና ለሌ ቦሶን ወልቃፍ በከዋ ወጎታፍ ቀበቴ ሌንጂፍ ኩስ ሎጂስቲኬቲፍ ኢትፈየደማ ዱሬዱ gadlakkise baqati jirjechuun ifoo gam waraan bilisummaa Oromoo wobo gulaan deebiin kennamtii yoo jiraat jenne fuul Twitter dubbima waraanicha gargalchinus yeroo dhiyootes wanni maxxanfam tokko leenachi gubban jeer waggootan jaaf waladhani marslamoolii fuullee walarguun dhumirra guyyootan 15 feegi walquraa baamboot waligaluu dadhabna kajedha woboof mootummaan Itoophiyaa sabab waligaluu dadhabaniif ilaalchisuu waan akka gadhiyee afaaniin nagala firratti immoo waraanaaf dhaaduu walti duula kajir warri kullamaa mari marsadeessootiif qophii jirjedhu lammallee wal balleessuuf wal barbadeessuuf deddeebi'ee miidiyaan ibsu irratti argama. Nagaaf waligalte qofatti Itoophiyaaf furmaata kajetti Ameerikaan immoo marii marsadeessoo tawaraan bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa jidduu godhamtuuf haala mijeessuuf qophii jirjechuus illee gabaasne ture. Deep in the deserts that straddle Ethiopia and Kenya. Oduu keenya itti aanuun mooraa waraanaa mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti dhalattoonni Oromoo 1200 ta'an addatti dhoksaan hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen itti dhiheenyaan beekan OMN itti himan. Namoonni kunneen giddugala leenjii bulbulaa fi sanqallee irraa isin ergama shanee qabduu jedhamuun waggaa 2 baranaa gara Awaash Arbaatti geeffamanii akka dhoksaan hidhaman himu keessa beektonni. Dhimma hidhamtoota kanneen irratti deebii bulchiinsa moorichaa dhagahuuf Kumalaa Abdii nama jedhamanitti bilbilee deebii nuuf kennaniin
Hidhamtooti Oromoo lakkoofsaan kuma caalan moorichatti hidhamanii jiraachuu mirkaneessuun giddugala leenjii bulbulaa fi sanqallee qofa osoo hin taane bakka garaagaraatti qabamanii kan dhufanidha jedhan. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Mooraa waraanaa mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti dhalattoonni Oromoo 1,200 ta'an dhoksaan addatti dararamaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan OMN itti himan. Dhalattoonni Oromoo 1,200 ta'an giddugala leenjii bulbulaa fi sanqalleetti leenjii irra osoo jiranii waggaa 2 baranaa jechuunis baatii waxabajjii 2014 keessa isin ergama shanee qabduu jedhamuun iddoo leenjiitti qabamanii gara mana hidhaa Awaash Arbaatti fudhatamuu maddeen OMN ibsanii jiru. Dhalattoonni Oromoo kunneen mooraa Addis Raahii jedhamu keessatti ukkaanfamanii jiraachuu himan maddi OMN. Hidhamtoota kanneen hanga yoonaatti namni daawwatee fi haala isaan irra jiran gaafachuuf carraa argate kan hin jirre ta'uu himu. Waldaan Fannoo Diimaa eeruu isa qaqqabeen haala hidhamtoota kana adda baasuuf yaalii godhee ture. Haa ta'u malee bulchiinsi mooraa Awaash Arbaa ol seenuu dhorkuun akka hidhamtoota kanaan wal hin quunnamne godheeraa jedhu maddi OMN. Isaan bifa kanaan dararamaa jiran martuu dhalattoota Oromoo ta'uu ibsuun yeroo ammaa beela dheebuu fi haala qabiinsa badaan dararamaa jiraachuu isaanii quba qabaachuu ibsu. Dhimma dhalattoota Oromoo mooraa kanatti addatti fo'amanii dararamaa jiranii ilaalchisuun deebii isaanii dhagahuuf hoogganoota mooraa isaan keessatti hidhamanii jiranii keessaa tokko kan ta'an Kumalaa Abdii nama jedhamanitti bilbilee turre. Dhalattoonni Oromoo 1,200 ta'an moorichatti hidhamanii jiraachuun qabatamaa ta'uu kan mirkaneessan Kumalaa Abdiin mooraa sanqallee fi bulbulaa qofarraa osoo hin taane bakka garaagaraatti kan qabamanii dhufanidha jedhu. Sababa isaan hidhamaniifis ta'e haala qabiinsa isaanii irratti garuu ibsa dabalataa nuuf kennuuf kan hin dandeenye ta'uu himan. 1200 የሚሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች ታስረው ይገኛሉ የሚል መረጃ ነበር ደረሰን። በምን ምክንያት ነበር የታሰሩት? ከሰንቀሌ እና ከቡልቡላ ተይዞ መጡ የተባሉ ሰዎች በምን ምክንያት ነበር የታሰሩት? አሁን በምክንያት እየላጋራለ አሁን ሚዲያቱ ምንድን ነው? ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው የምደውለው እኮ ለምሳሌ አሁን በስልክ እንደዚህ ብዬ መናገር አልችልም። እሱ አያፈቅድም። ለአንተ ቢሰጥ መረጃ ራሱ እኔም ጥይቄ ከሆነ አሁን መረጃ መስጠት አያያዛቸውን በተመለከተስ አያያዝን ተመለከተ ምንም ተመለከተ አሁን ስለ እንትኑ ለመጠየቅ ለምሳሌ ምን መረጃ ካላለ Ibsa dabalataaf aangaa mooraa kanaa kan biraa ta'uu kan odeeffanne gara Koroneel Dabalee nama jedhamanitti bilbillus argachuu hin dandeenye. Mooraa waraanaa Awaash Arbaa mana hidhaa ta'uun sirnoota dhufaa darban tajaajilaa jiru kanatti kumaatamni sababoota garaagaraatiin hidhamanii haala qabiinsa badaan dararamaa jiraachuu ragaaleen maddeen adda addaa ni mul'isu. Hidhamtooti mana hidhichaa irra jireessi isaanii hidhamtoota siyaasaati. Yeroo ammaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo waggootaaf murtii seeraa malee hidhaatti ukkaanfamanii jiran dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kumoota hedduun lakkaa'aman dabaan manneen hidhaa Oromiyaa fi Oromiyaan ala jiranitti guuramuun dararaa ulfaataa argaa jiraachuun isaanii ni beekama. Oduu keenya itti aanuun qondaalota biyyoota addunyaa garaagaraa fi hoogganoonni dhaabbilee idil addunyaa haala gaaga'ama namoomaa cimaa Itoophiyaatti mudatee jiru furuun danda'amu irratti wal gahanii mari'achuuf korri ebla 16 bara 2024 Jeneevaatti geggeeffama jedhame kun fandii doolaara biiliyoona 1 walitti qabuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaaga'ama namoomaa Itoophiyaatti mudate furuuf birmannaa godhuuf dursaa akka kennu gochuu kan kaayeffatedha. Kora kana dura walgahiin biyyoota arjoomtotaa fi dhaabbilee dhimmi ilaalu hirmaachisa geggeeffamu rakkoo Itoophiyaatti mudate irratti hubannoon uumamuu fi kutaalee biyyattii uummanni rakkoo midhaan nyaataa fi saaxilamee jirutti akkaataa birmannaa gochuun danda'amu irratti mari'atamuun ibsameetii jira. Kora ebla 16 Jeneevaatti taa'amu irratti akka argamaniif qooda fudhattoota gargaarsa namoomaa garaagaraatiif waamicha kan godhame wayitaa ta'u korri kun galii walitti qabuun ji'oota itti aananitti iddoowwan balaa hammaataa jala jiran qaqqabuuf waltajjii murteessaadha jedhamee jira. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa hongee Itoophiyaatti mudateen lammiilee miiliyoona 6 fi 600 ta'an balaarra bu'uu ibsuusaa yaadachiisa gabaasni addeessi Standard. Balaa hongeen cinatti miidhaan sababa wal waraansaatiin lammiilee biyyattii mudataa jiru akkaan hammaataadha. Qaala'insi jireenyaas humna lammiilee ol ta'uun jiruu uummata biyyattii gaaga'uu irratti argama. Waliigalaan biyya lakkoofsa hiyyeeyyii keessatti dabalaa dhufe Itoophiyaatti rakkooleen bifa garaagaraan mudatan diinagdee uummataa hubanii lammiilee jiruu deegaa fi yaaddoo keessatti kuffisanii jiru.
Itoophiyaatti uummanni miiliyoona 20 caalu gargaarsa namoomaa kana eeggatu ta'us ragaan dhaabbilee garaagaraa ni mirkaneessa. Oduu keenyatti aanuun mootummaan kutaalee magaalaa Finfinnee moofa'an diigaa kan jiru jiraattotaaf yeroo gahaa akka qophaa'aniif dursee osoo hin hubachiisin jechuun komatu jiraattonni hambaaleenis diigamaa jiraachuu komii dhiheessu. Diigumsa naannawaa Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaa irratti namoota manni irratti diigame dubbisuun kan gabaasa hojjete gaazexaan biyya Ingiliz The Guardian jiraattonni komii qabu jedha. Mootummaan Abiy Ahmed Finfinnee Dubaay fakkeessuu hawaa kan jiru gaazexaan kun bakki magaalli Finfinnee jalqabarra itti bu'uureffamte diigamaa jiraachuun jiraattota dallansiisee jechuun gabaasa bal'aa dhiheesse. Hambaan diigamu hin jiru namni bilaashatti qeerraa buqqa'us hin jiru jedha bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama isaatiin. Finfinneen ammallee Oromoo dhiibuu hin dhaabne kan jedhu ammoo hawaasa Oromooti. Abrahaam Birruu yaadota gamaa gamnaa bu'uura godhachuun dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Bakki bu'uuraa ganamaa magaalaa Finfinnee asi. Gamoowwan daldalaa moofaa, suuqiiwwanii fi manneen ijaarsaa moofaan bakka kana jiran umurii magaalaa tanaa himu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees teessoonsaa asi. Fageenyi kutaaleen biyyattii Finfinnee irraa qaban asirraa shallagama. Moofaa hanga amma dhufaa, salvaajii warra kasaa hanga faayaa qaalii asitti gurguramu. Kaleessaa fi har'i magaalaa Finfinnee asitti mul'atu. Birbirsa Gooroo Piyaasaa. Bakki irraa magaalaan Finfinnee magaalaa jedhamte waggoota 140 itti lakkoofsifte kun amma diigamaa jira. Amma magaalaan tun diigamtee ijaaramaa jirti jechuu sadarkaa dandeenyutti mootummaan Birbirsa Gooroo kana dabalatee kutaalee moofa'an hedduu diigaa jira. Barruun The Guardian misoomaaf diigumsi godhamaa jiru jiraattota rifaasisee jira jedha. Wiirtuu magaalaa Finfinnee kan ta'e Birbirsa Gooroo kanadha. Bu'uurri gabaasa The Guardian. Bakki kun mallattoo magaalaa Finfinneeti. Kutaa biyyaa garaagaraa irraa namni dhufee asitti jiinsii hanga faaya qaalii shammataa kan jedhu gabaasi kun har'a dhukkeen irraa ka'ee jira jedha. Manneen dhakaa adda ta'an, manneen mukarraa hojjetaman, barandaawwanii fi baaxiiwwan ibsaadhaan faayaman har'a badanii jiru. Bakki diigame immoo poolisiidhaan eegamaa jira. Namoonni qe'een nurratti diigame jedhan miidiyaatti dubbachuuf ni sosodaatu. Dursanii osoo nu hubachiisin nurratti diigan. Guyyaa 5 qofa dursanii nutti muudhan nurratti diigan. Hambaa kootu osoo laalu diigamee jedha tokko. Waggoota muraasa dura qe'een kun diigamuuf akka karoorfamee ture dhadhagaamaa turuu quba qabnaa jedhan jedha The Guardian. Ji'a tokko darbe makiinaan boorataan dhufee yoo jijjigsu abjuu baddeenuu hin eegne jedha jiraatan tokko. Guyyoota 5 qofa nuu kennanii guyyaa 3 gidduutti jijjigsuu jalqabanii jedha. Mootummaan naannoo kanatti piroojeektii guddaa muuziyeemii Adwaa jedhamu ijaaruu kan yaadachiisu barruun kun magaalaa Finfinnee keessatti piroojeektoonni qaqqaaliin hedduun ijaaramaa jiru jedha. Addabaabayiin uummataa masqalaa haaromsamee jira. Masaraan mootummaa doolaara biiliyoona 10 ijaaramaa jira. Maddi maallaqa kanaa mootummaa United Arab Emirates akka ta'e dippiloomaatonni lixaanii dubbatu. Ministeerri muummee Abiy Ahmed mataansaa paarlaamaadhaan yeroo gaafatametti maddi maallaqaa masaraa mootummaa ittiin ijaaraa jiru kaaznaa mootummaa keessaa waan hin taaneef isin hin galchuu jechuudhaan deebisuu yaadachiisa. Warri asirraa buqqa'an manni barbaadamee fi qarqara magaalaa Finfinnee akka qubsiifaman barreessee jira barruun kun. Mootummaan Abiy Ahmed Finfinnee wiirtuu tuurizimii fi investimentii gochuudhaaf diiganii ijaaruun dirqama akka ta'e Ministeerri muummee Abiy Ahmed hogganoota magaalichaa faana yeroo mari'atanitti dubbatanii jiru. Dubaay immoo akka moodeelaatti fudhatan. Bulchiinsi Adaanach Abeebee hambaan nuti diignu hin jiru, buqqifnee maatiin bilaashatti bittinsuunis hin jiru jedhee ture. Yeroo kun ta'ee jirutti gama hawaasa Oromootiin magaalaan handhuura Oromiyaa taate kaleessa buqqa'uu Oromoo irratti ijaaramte hundeeffama isheerraa hangaarraa Oromoo dhiibaas geesse. Ammas Oromoo dhiibaa jiraachuu fi faayidaan uummanni kun magaalaa tanarraa argachuu qabu ammallee gaafii keessa galaa jiraachuun komii ta'ee tuufee jira. Warri gidduurraa buqqa'e ammallee qubsumni isaanii lafa qonnaan bulaa Oromoo irraa buqqisan yoo ta'u, sooreyyiin biyyattii magaalaa haaraa ijaaramtu irratti badhaadhuu firee qaban warra dursee diinagdee of harkaa qabu waan ta'aniif uummanni Oromoo diinagdee magaalaa kanaarraa dhiibamaa ture ammas hiree diinagdee magaalaa Finfinneetiif hin kaadhimamne jechuudhaan komatu. Naannoo Amaaraa godina Goojjam lixaa magaalaa Finoota Salaam mana barumsaa qophaa'inaa Daamoot lakkoofsa 1ffaa jedhamutti barattoota qormaatarra turanitti boombii darbatameen barattoonni hedduu miidhamuu biiroon koominikeeshinii naannichaa ibsee jira. Biirichi ibsa kaleessa galgala baaseen haleellaa boombii raawwatameen barattoota 25 irratti miidhaan qaqqabuu fi isaan keessaa barattoonni 4 haala hamaa keessa jiraachuudha beeksise. Waajjirri poolisii magaalaa Finoota Salaam gama isaatiin barattoonni haleellaa kanaan miidhaman 31 gahuu ibseeti jira.
wallibdeen naannoo Amaaraa kana gayya darbe jalqabe kun itti fufuun madda rakkoo nageenya naannichaa ta'uun cinatti dhiibbaa sarbama mirgoota namoomaa hedduu fi rakkoolee garaagaraatiif uummaticha saaxileeti kan jiru. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch humnoonni mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraatti ajjeechaa jumlaa raawwataniiru jechuun torban kana keessa himachuun isaanii yaadatama. Barattoota miidhaa ulfaataan irra gahe keessaa 2 wal'aansa olaanaaf gara dhaabbata fayyaa olaanaatti ergamu kan Air Ibs Communication naannoo Amaaraa kun shakkamaan haleellaa kana raawwate to'annoo jala ooluu ibseeti jira. Barataan garee finxaaleeyyii faannoo irraa ergama shororkeessummaa fudhatee boombii dhoose kunis maqaan isaa Yohaannis Tasfaayee Shumat kan jedhamu yommuu ta'u harkaa fi miilli madaa'ee to'annoo poolisii jala jiraachuun mirkanaa'eeti jira. Yooyyaa daawwattoota keenya irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti ufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa 2 hin caalle keessatti karaa PayPal OMN'if maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti mukan hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo iimeelii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo PayPal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa 2 tuqaasa. Dhumarra agree and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu tuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadhaa. Oduu keenya xumuraatiin Puuntlaandii fi Somaaliilaand murtoo Itoophiyaa ilaalchisuun mootummaan federaalaa Somaaliyaa dabarse bu'aa kan hin qabnee fi objuu guyyaa kan milkaa'uu hin dandeenye jechuun deebii kennan. Daawwannaa qondaalota Puuntlaand gara Finfinneetti godhan hordofee Moqodishoo Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Mohammad Waaree sa'aatii 72 keessatti biyyatti gad lakkisuun akka bahan ajajuun isheen yaadatama. Kana malees Soomaaliyaan konsilawwan Itoophiyaan Somaaliilaandii fi Puuntlaand keessaa qabdu guyyoota 7 keessatti cufuuf dhaadattus kutaaleen ofiin of bulchinaa jedhan kunniin murtoo mootummaa federaalaa Soomaaliyaa mormaniitti jiru. Guyyoo Waariyoo Atakaaroo Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti deebi'ee babal'ataa jiru bu'uura godhachuun gabaasa qopheesse qaba. Somalia has asked the Ethiopian ambassador to leave the country. Atakaroon Itoophiyaaf Soomaliyaa joottana furiin booda lokoleef gaadi guurratti dachaate jirti. Wal dhibde marstana kanaaf kamsi guddayyaan daawwanna qondaaltoti Puutilaand tadheet gaarwee torbaan kan kee Finfinnee kudhantaachuun dubbatama. Kutaaleen Soomaliyaa lamaan kakbii walabaatti of ilaalan Soomaliyaaf Puutilaand Moqodishoo caala Itoophiyaan michooma dhufuun isaanii Soomaliyaa biilan gammachee. Waliigaltee wal hubannoo tajalqabu waggaa kana keessa Abiy Ahmad Ali dheeraatiif Muusaa Abiy Ahmad jidduu mallattooftatti bitkan qabsees. Akka waliigaltee tanaa duuba Itoophiyaan balbal galaana kiiloomeetira 20 caalu waggoottan 50tiif bifliiziitiin argattetti dhimma bahuu. Akkuma kan Soomaliilaand immoo galata oolmaa tanaatiif Itoophiyaarra beekamti biyyummaa goonfachuuf arracheers waliin jedhan. Biyyatti Haasan Sheek Mahammad Moqodishoon gaafula galaana argachuu Itoophiyaa tan akka yaadaatti mormintoora. Hataatuuti immoo aduun biyyatti walaba jirtu jidduu teensentanii qaamumni hin qabne waliin shuruuf yaaltan waan taateef awwaal keessan gubbaan dhaabbadha awwaal kiyyirina ejjetna jechuun waachiftuuf jibbaatan. Yaaliin Itoophiyaan Soomaliyaa mansiisuuf deddeebiin godhaa turte tokkolleen hin milkoomne. This agreement will give Ethiopia seaport access in return for the recognition of Somaliland. Dubbiin tun jajjabaatte duuba ajandaa addunyaa ta'u hordoffe gamtaa Awurooppaa, United States of America dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ligi warra raba darate hawaasni addunyaa hundi Soomaliyaa qabachuun ibsa baasan. Pireezidaant Haasan Sheek
Muhammad guyyum qararra kaasuun diinoo seena Itoophiyaa jedhaman kanneen akka Masir yookaan Gibsi fa waliin hojjechuu seen jalqaba bara 2024 kan keessula galaan argachuu uummatatti muunname duqa sirbisiis mootummaan biltsiginnaa dhiibba waasitila addunyaa kan hordofe dubbitan malaan bir darbuuf afaan qabate turu yaalulle simannaan inni torbaan kan keejjil ministeer faayinaansi Puutlaandiif goddubbidha lunoollee jeen Soomaaliyaan dhimma kanirra deebii kennuuf yeroo ittiin fudhan ambasaaddar Itoophiyaa kan Moqoddishoo jirsaati 72 yookaan guyyootan sadi keessatti akka biyyatti gad lakkisee ba'uuf ajaj dabarsite qoonsila Itoophiyaa hargeysaaf gaaroo jiruun lafaan gooduuf xalayaa barreessite tarkaaffiin tun ka fudhatamtu birmaddummaa tokkummaa walabummaaf daangaa biyyattii kabachiisuuf kajedhibsi ministeer aajala Soomaaliyaa kun ambasaaddar Muktar Mahammad Waare biyya gussu cinaa bakka bu'asii Finfinnee jiru Itoophiyaa baasuuf murteessu Reuters waabeffaan murtee Soomaaliyaa tan ilaalchisuun kalees gaafii Reuters irra kadhiyaateef dubbimaa ministeer dhimma Itoophiyaa Nabiyyu Tadlaa immoo odeeffannoo maatu dhimma kanarratti hin qabjechuun deebiseen biyyatti Seeyid Abdullaa Deenii Puuntlaand gamisiitiin ajaj Soomaaliyaa kan hin fudhadhu cinaa murteen dabartu waan faayidaa tokkollee hin qabneef oobju guyyaa saafaa jechuusii raadiyoon Sagalee Ameerikaa VOA waabeffaan. But it won't accept the latest amendments to the Somali constitution. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota OMN waan waliin turtaniif galatooma.